Rediyoon daandii hakaa wabii sabaaf biyyaa umurii nuuf dheeressii mee nuuf dagaagsi Allah yaa Rabbii khiyyaa. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota maatiiwwan raadiyoo daandii haqaa egaa akkuma quba qabdan tibba kana akkuma saniif gabaafne ulamoonni kennaa gurguddoon kallattii godina Harargee bahaaf lixaatiin ulamoonni 34 sirni hajjii bara kanaa hawaasa kennaa irratti waajiban ta'u sababni isaa waraabayyi guyyattu karaarra jira hattuuf saamtuttu karaarra gubbaa jira jechuudhaan fatwaa kennanii jiran. Egaa bakka ulamoonni kenna argaman kana irratti sheekni kenna Sheek Jamaal Aliyyi bakka irratti argamee jira. Kallattii biraatiin majliisonni seeran alaa kashalabboonni ganda keessaa bakka du'anii ka'anii injirraa jedhanii wincireerataa jiran. Kunis akkamitti ilaalama? Dabalataan fatwaan godina Harargee bahaaf lixaarraa ulamoota kennan kenname kun dhimmi rakkoon madaan uummata kenna uummata muslimaa kan godina Harargee qofaa irratti dhaabbatu miti. Kan naannoo Oromiyaa qofaa irratti daangeffamuu miti. Kutaa biyyattii Itoophiyaa sana hunda keessa madaan majliisa seeran ala bakkuma hunda jira. Fatwaa ulamoonni godina Harargee bahaa akkuma kennan ulamoonni naannoo Oromiyaa 12 hunduu kennuudha qabu jechuudhaan kallattii hundaan gaafiin kahaa jira. Maalinaan kan walooti dhimmi kun ulamoonni hunduu yeroo kana gabbaanii dubbachuu qaban jedhamaa jira. Sheek Jamaal Aliyyi dhimma kana maal nuun jedhu akkasumas guyyaa har'aa ulamoonni kallattii Ameerikaa fi Kanaadan jiran ibsa ejjennoo ulamoonni godina Harargee bahaa baasan ni deeggarra jedhanii jiran. Dr. Yusuf Nuures Awurooppaarraa dhibbatti fatwaa san ni deeggarra jedhanii jiran. Egaa mee haaluma walii galaatiin sochii kallattii dhimma majliisa seeran alaan deemu kanarraati sheekni kenna Sheek Jamaal Aliyyi waan isaan jedhan walumaan dhageenya. Ustaaz assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم جرت النجاني بلا أستاذ سورة فيوما. نجا الحمد لله بقى نجا جرات نسنو نجامي. نجا الحمد لله رب العالمين إيجا جزاكم الله خيرا لأن قد فتوان كنمي جرا ورابي قيتو كرا قباجرا سامتو تا فتوتا كرا قباجرا جدًا حجي بركنا أمتك نارت وجب جدًا علماء أني كنا فتوى كناني جرا. Egaa fatwaa kana sheeka isin bakka san gubbaa jirtan ulamaa'onni ka'umsi fatwaa kan kennuudhaaf wanni isaan kakaase maalidha? Akkasumas dabalataadhaan waan kana quba qabaachuullee irraa fatwaan kun kallattii kutaa Oromiyaa guutuutti akka biyyattii guutuutti babal'achuu keessatti babal'achuu qabamoo hin qabu wanni kun murteessummaan isa waan jedhu kanarratti mee dhageeffattoota kennadhaa fi waan kanarraa osoo nu bayaansitanii. Bismillahir Rahmanir Rahiim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بعد نقوم ربيتي علماء خينيات أرجمن علماء تجرجدا ورا فنيله هندا علميله هندا خيستي بهارتان خنوتي الدنيا تنخيستي نمني سان رجال ننجره علماء جرجدا دا ورا نمني سان الرفتوا قدام كوني في إسان والجنا كابو تهومتي علماء جرجدا خننا شيخني شهادتنا عمرين ساني دباولي أقسم مس شيخ أحمد وتر بخاري منا جامع خوام ميرو أما خيستي نمني أكساني تفني هندبيخو خن قبالك أو مجرات اللي ينجروا اللي يشنو بدن ديمو إسان كنا إساني في أقسم فكاتوان ساني هدو والجه إسان رتمو تيسن جري مجلس الأعلى جام أو دم إسلاما جانين كن وصوت إما إسلاما تين دم إسلاماتي جتشو مرتيسن ورا إسلام ما دم يجو ولما أمتين مكان جوخنا باسيفي أكما مدورة مجلس الأعلى وصنتين مكان ثاني فهلا خنا نجس الأعلى نجس الراولي يخا مجلس الأعمى مجلس بلايتشو يخاو المجلس اللعنة مجلس أبار سايتشو خاو ما أبارو في علماء اللي كيسان أبارا حقا قدتني اللي علماء مسان أبارا ورا كسي جاني أما دورة وقا ديدم دو تبيه جيتشو نجس الأعلى يخا مجلس الأعمى يخاو مجلس اللعنة جاني جيتشو مكان ثاني خاك آخنا حقا علماء خيني خيسا شيخ محمد عرسبوت مكان نساء يمونو مكان ظلميتي مقومان كنو مكان إساني تهومتي جي دبت مالي فيو جنة أمة علماء تينيا درقاقوتا خينيا دعاتا خينيا دبلوتا إسلاما أمان هدا خان الجيسيسا خان دبمسيسا خان بيير راباسا تورجيچو هاغا اماتي علماء نمني سان اولا موتما harka mootummaatiin awwaalan kaaga ammaan argamini jira raadee madura biyyattiin galini jira
خان أمس إسان الجيساني جرى رب رحمتها قدوفي خاف أمتا خنا قفا وصونتين حواسا لفتة في الليلان خان الجيساني خان بيرا باسني خان دبمسيسني ورا في الليل مكا شباري يخا أكراري يخا وهابي مكا كان جامو تباسا أمتا بيتين ديجة يجون دنديمو يجون جنان شيني تكو عالمني تكو كجي مجلسني وان دبي ملي وان نورتين دلقين انجرو جي چرتي يجو والقاي سنرتي انتوري خنافو إسان كان رتي علماء وان مرتيسن إسان أصوه غنطوة إسلامان تين نما ويانين أمتا إن يقبرون فتاة ترتيسون إسان الران نقبرون فتاة ترتي إسان كيسان إسان مسانيتو هفي أرى أكمان إسان جرى خيني ببريدا غاري أو غنطوة خيني خانا چنا دابتنو خانا ما أجايب سيسو يجو dhuguma rabbiittoo jenne namichaatu maal je durattuu durii maaliyyaa waaqoo lama ta'ee je kanarra doktor Abiyyi akkasumas fi jaalatamoo lammaa magarsaa jiran isaanuma cinaa dhaabbatanii arraa akkuma mootota dura uummata keenya reebaa gabroomsaa ajjeesaa baasaa ture san bobaa isaanii jala seenanii uummata keenya dhawaa turanitti arrallee bobaa ijoollee teenyaa tana jala seenanii uummatuma keenya manguddoo teenya abbootii teenya lubni jaalannu san dha'uu fadhan jechuudha. Kanaaf ulamaa'in teenyoonni isaan murteessan jara saamtota, jara hattoota, shiftaa warra biyya gabroomsaa ture kana karaa isaaniitirraan hajjii godhuun hin barbaachisu hajjiin irratti wajjabdu jechuu kana baasanii akkasuma warreen mootummaa jijjiiramaa kana dura dhaabbatan isaan sanillee ni balaaleeffanna yaada dubbatan jechuudha. Kanaaf fatwaan ulamaa'in teenya godhan kun sirriidha. Fatwaa isaan qofarra dhaabbattu osoo hin ta'in guutuu biyya teenyaa wal ga'uu qabdu namuu karaa tokko deemuu qabu. Maaliif jennaan Nabi sallallahu alaihi wasallam zimmatul muslimiina waahida. Nagayummaa muslimaa tokkummaa muslimaa tokko waan islaamarraa caalimni tokko murteesse hundinuu san jala deemuu qabaa waan jiru dubbate Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf fatwaan isaan godhan kun sirriidha. Waan nagayni tokkummaan osoo karaa warra gabroonfataa karaa warra wayyaanee jala deemuutiin hin ta'in karaan isiin dhufuu qabduun karaa namni jaalatan biyya hoogganuuti. Karaa namni hawaasni jaalatu hawaasa jaalatu namni ammas nageenya qabu isaa dhiigaan laaqamee sammuunsaa zulmiidhaan laaqamte osoo hin ta'in karaa namni nagayaa biyya bulchuutiin nageenyii fi tokkummaa fi wanni silaa barbaachisuun karaan dhufuu danda'uun jechuudha. Kanaaf ulamaa'in teenya baasan sun sirriidha. Jarri kun jarri majlisa ilaalaa jaan kun wanni isaan godhamaniif yoo duraan masgida ijaaruu, madrasaa ijaaruu, majlisa ilmi ijaaruu, markaza quraanaa ijaaruu yoo ta'u ta'e isaan warra faallaa kanaa dalage. Masgida cufsiisanii akkasumas madrasaa cufsiisanii majlisa ilmii cufsiisanii muhaadaraa fi da'waa biyya keessa haala gaariitti misoomatti nageenyatti guddina biyyaatti warra jaalala biyyaa nama barsiisu kana hundaa'u biyyarraa dhabamsiisan. Faallaa waan silaa ijaaramaniif san dalagan. Hojii isaanii haqiqa yoo ol gaafanne majlisni qama'uu, shubbisuu, qabrii irratti qubbii ijaaruu malee hojii biraa kan qaban. Haqiqatti wanni isaan ijaaramaniif seerritti hirmaataa isaanii yoo laaltu wanni inni dubbatu harmallaa jaarsaa du'ee yataamaa gargaaruudha. Isaan yataameeshuu fi jaartiirraa jaarsa biyyarraa ari'uu malee hawaasa waliin dha'uu malee waan ijaaramaniif hawaasa walitti araarsuu walitti tokko waan jaarsan hin qaban. Uummanni kun uummata taatu, uummata biyya balleessu, uummata biyya nyaatu, warra garaaf dhaabbatu, warra durgoof aballii fudhatanii deemanii biyya keessa mootummaadhaan basaasuu mootummaa wayyaanee mootummaa hogguu jedhu osoo mootummaa nagayaatiin mootummaa wayyaanee jechuudha. Akkasuma hajji illee ulamaa'ii wanni hajjiin hin ta'u jechuu murteessaniif ammaaf hajjiin hin barbaachisu jechuu wanni murteessaniif ummanni keenya hajjii deemee achinni rakkata. Makiinaan du'an kubsatee wallaanamu fayyaa qabu dhukkubsatee gala. Dalayduun achi dalayduunti nama afaan isaanii hin beeyne, nama isaanii hin rifanne, nama guddaa isaanii hin kabajne, nama durriyyee fi kashallabbee wal geesse jechuudha. Achitti warra inumaa haqiqatti bar majlis ilaalaa warra amma jiru kun Muhammad Amin irraa fudhadhu Zaakir itti aanaa isaanii Umarii fi Faadilii fi jarri kun hundi dura Muhammad Aminii fi Zaakir makarfoona Umarii fi Faadilii laal dura bu'aan majlisa federaalaatii fi akkasuma dura bu'aan majlisa Oromiyaadha isaan lachuutu
makarfoona faadilii fi umari fadil bareesaa isaaniiti umaritti aanaadha. Jara kan isaan hooggana isaanuma hundaa waliin jiranuu namni isaan duuba jiru isaan hundinuu makarfoona wayyaaneedhaati. Humna dhooftuu isaan duuba teessee isaan ajajjuu jira. Qaama majlisaa keessa hin jirre daaninatti jechuudha. Warra kanaan hojjetamu haqiiqatti mee kunoo Suudii dhaqaa gaafadhaa nama tokkotu waggaa 25 mana warra hujjaajotaa kireessa mana harima shaan irruu kama zagaaja manni kun diigamu jeetti murteessi khaliifsaa indalayni kawanni ucuutti miicatanii fireensaati kunuunti kushaasha mootummaan haa diigamu manni kun biyya teenya fakkaatu jee murteessi warra mana akkasii kireessee gatii manni babbareedaan itti kaleeffamu kireessee maallaqa harkarra guddaa fudhatee harkatti mana saniitii kennu. Ummanni kun warra majlisa keessa miseensaati miti warra majlisa keessa jiruu miti. Kanaaf nuti rakkina isaanii nuu beeka mootummaarraa nuu beeka jechuu ni dandeenya. Maaliif jennaan quuqaa cinaacha jalaa abbaatu beeka jaan nu warratti rakkatee beeka nu warra keessa jiruu beeka mootummaarrallee. Kanaaf ulamaa'iin teenya qabdee guyyaa hedduurra mari'attee as qabdee achi qabdee laalee hajji nurra jabdu haga ummanni shiftaan ummanni hattoonni ummanni duriyyeen kun jiru hajjumoonni jaaluu hawaasa keenya jabdu. Hawaasa waggaa 5 illee mootummaan nurraa buusuu baate hajjiin dhaabbachuu qabdii jechuudha. Kanaaf ulamaan islaamaa hunduu cina dhaabbachuu qaba warri biyya keessaatis warri alaatis morki baduu mannaa mormi baduu wayyaa iddoo. Kanaaf waan kanarratti qabsoo kanarratti wal gargaarree haga jarri kun nurraa bu'utti haga jarri kun waan kana gallakkisutti haqa ummataa deebisutti wal cinaa dhaabbachuu qabna. An dhugaa rabbi yoo taate ulamaa'ii ta'e hawaasa keenyaan amma booda majlisni wayyaaneen nurra teesse majlisni wayyaaneen fidde sun deebi'ee nu bulche yoo deebi'ee nu kan hoogganu taate lubbuu teessan malee naman zigaalinaa jarri hajaraati jarri kufe isaanis kufuu qaban deemtuu isaaniitis kufuu qabanii kana gaan akka tayyitti murtiin ulamaa'ii murteedhaan jaa ittiin amanaa jarri kun ulamaa'ii teenya gurguddaa keenya baharamiiti hawaasni keenya hundinuu isaan jala deemuu qabaan jaa. Haqiiqatti dhugaa rabbi yoo taate majlisni laalaan akka nama tokkootti gar tokkoon hin galatoonfadhaa'u akka ummanni keenya Oromoo guututti abbaa Tsaahayyee galatoonfatetti maaliif jennaan qabsoo teenyatti gaazaa nu naqee qabsoo teenya nu uwwisee jaanii majlisninis nu tokkoomte wal nu mari'achiise akka wal dhageenye nu godhe rakkoon tokko gooti rakkoon tokkummaa nama barsiisa akka wal mannu inumaa qabsoo amma deemtu tana bare sababa miidhaa majlisu laalaan ummata islaamaa irratti oofeef jecha islaamni dura gabbahee hiriiraas bahee mirga isaaniitis gaafatee akka ummanni sabni biyya tana keessa jiru haga biroome hundinuu mirga isaa gaafatu barsiisee godhe. Kanaaf gamanaan majlisanii galatoonfadhaa'u ammoo majlisni bu'uu qaba mootummaan buusuu qaba waan kana gaffageessee laaluu qaba hawaasni eenyu wajjin jira hawaasni biyyaa qeeroon eenyu wajjin jirti jechuu laaluu qaba. Maaliif yoo jenne mootummaan akka tokkotti haga ammaa deebisuu dhabuun isaaniitu nuti if nu gaafachiisaa jira. Maaliif usan deebisaa tana maa booda'aan san nin galiniiti moo fakkii isaan kana buusanii warra isaan nuuf fiduu deemanii moo imimmaan ulamaa teenyaa imimmaan boota keenyaa saniin beekini moo akka dubbiin nu bira jabduu kanatti isaan bira jabduun ta'ini waanjuu wal nu gaafachiisaa jira. Kanaaf mootummaallee waan kana qabdee laaltee hawaasaaf atattamatti deebisaa godhuu qabdi. Hajjiin baranaalleen isaan dabaluu qabdu. Kana gaawwaniin enjuu obboleessa waniin juu kana mootummaanis gaffageessitee ilaaluu qabdi. Ulamaa illee akkasuma tokko ta'anii biyya hunda keessaa fatwaarra godhuu qabanii alaa fi keessaayis yaadni tokko ta'uu qaba. Tokko wanni hin hiikamne hin jirtu. Uummanni kun dhugaa rabbi yoo jenne ummata ilmi hin beeyne ummata humaata akkas diinirraa hin beeyne beekumsa ammayyaallee hin qabne kunooni dhageessaa waan isaan haasawan warra waan isii barreesse deebi'ee dubbisuu hin dandeenye kullachaa oguu 100 deddeebisanii kanaaf warri da'waa fi fatwaa mikirbeet jaanis osoo makribeet jettee ulamaan yaamtee jirtu warra akkuma Dr. Abiy Ahmed beeta mangistiin kun bakka irraa saamiinsi ajjeechaan hidhaan ummata keenyaaf bahaa turte jeesanitti ummata islaamaatiifis biiruu islaalaa tana keessaa saamichaa fi ajjeechaa fi hidhaan du'aataa fi dargaggoota keenya hundaaf bahaa turte akkasi beekee namni hundinuu
tokkummaadhaan uummata kana dura dhaabbachuu qabaan jaa uummanni kun uummata seera qabeessaa miti karaa seera qabeessaa isaan dhufne karaan isaan dhufanii ni beeka eenyu akka isaan fidee ni beeka higgaawiin isaanii miti hawaasaatu higgaawidha kana wanni nasi bileessa ta'e. Egaa ustaas hedduu galatooma wanni kun ifaadha uummanni kennallee ni beeka akkuma san jettan isi qaamonni mootummaa kun waan uummanni beeku kanaan ala waan biraa beekanii. Egaa ijaaromsi warroota kana harka wayyaaneeti harka TPLF'ti harka Abbaa Isaayyatii akkasumas harka Mallas Zeenaawiiti namoonni beeka warrootan hattoota saamtota akka gantoota shifarra ufaa turanii warrootan sucufinuu haaromsaadhaan dhahamanii amtaayitaa irraa buufamanii jiran. Egaa warri kun kaleessa ummata wayyaanee san wajjin warra ummata keenya hiraarsaa ture ammas gabbahee akka waan argitee nama jijjiirama barbaadu kaleessa warri shororkeessaa jedhee nama keenya hiisisaa ture san ka har'a ammoo mootummaan kunuu argitanii shororkeessanu mootummaa wayyaaneeti jedhee as gabbahee amanii argitee warra argitee ummata dararraa jiru dhahee of keessa ba'aa jiru kan warri majliisa kun immoo amma fuul isaanii jijjiiratee jedhanii argitanii akka argitee protokoli ofiif mimmiidhaaffatanii ammallee as deebi'anii mootummaa haarawamsa kana wajjiidhaan akka argitanii haarat warra kana wajjiidhaanillee deemuudhaaf kajeeluu isaanii winciriirratti isaanii argaa jirra miidiyaalee isaaniidhaaf argitanii beeksisa waan hajji kanallee OBN nu isaanii gabaasaa jira waan kanatti guyyaa kaleessa raadiyoon daandii akka dhaamsa argitanii rogeeyyii musliimaa dabarsite cimsinee akeekkachiisni cimaa waan kanarraa akka dhaabbatan sagalee uummata ta'an OBN jechuun dhaamsi darreefi jira ammallee walga'iilee adda addaa waammataa jiran magaalaa Finfinnee kan keessatti guyyaa Jumaata kanallee heddummaatanii mul'atanii waltajjii guutanii jiran ammallee wal waamaa jiran qophiitti jiran egaa haaluma waliigalaatiin bakka kufanii ka'uuf akkana winciriiran isaanii kun maal argisiisa bakka kufanii kaanii akkasitti amma mul'achuuf deemsi isaanii kun maal argisiisa haaluma waliigalaatiin egaa kana wal qabsiistanii dhaamsiisin uummata keenyaaf dabarsan jazaakumullahu khairan. Maal jaaseede afaan Oromootti maayimaashi afaan Oromoo maal tira seede duraanuu qullaa jirta ifittuu ibsitee je namichi duraanuu qullaa teessu tabaatirii ifitti ibsitee jechuudha. Kanaaf jarri kun gaafa duraati sogguma dura dhufanu warra garaadhaa akka isaaniitti garaadhaaf bahe hooggantoota tokko warra akka Shufarraa warra akka Juneedii faa wajjin dhufaniiti isaanii wajjin amantaa biyyan jirre biyya finna jedhanii ifiifis itti salphatanii jarri isaan fide sunillee itti salphatan. Kanaaf ammallee akkasumatti karaan isaanii sanumaa hooggantoonni ani wanni na fakkaatu ammallee hooggantoota keessaa warra jala deemtuu wayyaaneedhaa warra garaadhaaf bahe isaan santu ammallee isaan abdachiisee namni isaan waan kana abdachiisee wajji jirraa isin cinaa jirraa waan kana humnitti ta'e isan hangamii mee hangamta akka humnitti ta'e isan gajjabduudha humnatee isan laallee isin gadhaabna warri ju'uun sun arras abbaa fedhe maan ta'an itti salphachuu ta'a itti qaana'uu ta'a jara dabresan irraa fakkii haa fudhatanii jarri sun eeysa jiran warri isaanii wajjin dheengadda dhaabbate sun warri isaanii wajjin shira xaxaa ture sun warri isaanii wajjin ummata saamaa ture ummata miidhaa ture sun eeysa kutan kutirbaantistoonni sun isaanis garuma san bahuu ta'an kanaaf awwan juun ummata islaamaa ulamaa islaamaa manguddoo islaamaa qeeroo islaamaa ummata Oromoo hundaa'u namni Oromoo keessaa qaama tokkoof qaamni harka miila isaaniitiif diina harka isaaniitiifis diina namni harka isaaniitiif diina miila isaaniitiifis diina kanaafuu karaan isaan deeman kun karaa isaan baasuu miti nuti wanni nu immoo tokkummaa teenya gajjabeessinee wal cinaa dhaabbannee qabsoo teenyatti fufuudha ni kufa shirri diinaa ni kufa haqa qabna rabbiin nu wajji jira namni isaan duuba jiru duraas majlisul aalaan ni isaanirra wasakaa isaan jiboo isaanirra wallaloodha isaanirra isaanii hamtuudha isaanirra warri garaa hin jiru karaa soban darban galti nama dhibaajaan duris sobaan bakka tana dhufan akkitti waan kana keessaa bahanu isaan dhibuu ta'a nuti asittuu dhaabbachuun teenyu horii ummata islaamaa irraa haga isaan dhabamsiisan haga isaan ajjeesisan kaa'uu gabra isaan gaafachuu teenya akka jettu Oromoon faaya yookaan dahaballee yoo taate wanni bakka sii malee taa'a qushaasha jaan namni jaahil bakka caalimni taa'u wallaalaan bakka beekaan taa'u yoo ta'e ifiif qushaasha kun waan takkalee waan gaafatan hin qabu namni isaan duuba jiru duraanis akka jinni dhokotee duubaa dalaysiisu abbaa xaayyee faadha bahan isaan haruma isaan bahan san bahuu ta'an namni immoo arra qaama jijjiiramaa kana keessa isaanii wajjin wal dubbatu isaanii wajjin wal haasa'u isaanii dallaala ta'u isaanii fi hawaasa buusuu deemu isaanii fi mootummaa
mootummatti waan biraa fakkeessu ta'u salphachuuf ta'a achuuf ta'a dirreen tana arguuf teenya kanaafuu hawaasni keenya tokko ta'ee keessaa fi alatti muslimaa fi kiristaanatti ummanni Oromoo guutuun ummanni Itoophiyaa guutuun wayyaanee jala deemtuu wayyaanee saamtuu isaanii tokkummaadhaan firaa buqqisuu qaban falmatan malee mirgi mana namaa dhufu hin jiru sochiidhaan malee yoo ati haqa gaafachuu baatte maymaa afaan arabaa tokko jira alhuquuqu laa tuntazaa jechuu jira haqni butattee fudhatta malee namni sii kennu hin jiru namni mana sii fidu hin jiru ani nasihaaniin ummata kiyyaaf dhaamu nasihaaniin ummata keenyaa dhaamu tokko taanee shira diinaa wayyaanee irraa hafe kana baqaa isaanii hambaa isaanii kana buqqisuu qabna kun namaafis hin tolan sa'aafis hin tolan guutumaa guututti warra bitamtootaa ani wanni kun ulamaa'in keenya daanafuun qabanii tokko ta'uu qaban afaan isaanii tokko ta'uu qaban yaanni isaanii tokko ta'uu qaban yoo if immoo ka'uusan taate wanni harratti usansanii dhufe atis guyyaa lama daasii dhufuuf teessi hangaa gabaabdutti kanaan ummata kiyyaaf dhaama dhaabbachuun qabnu qabsoon qabsoodha nuti ulamaa'in teenya amanta dubbiin tun akka laaftuu isinitti hin fakkaanne hawaasni dubbiin tun akka laaftuu isinitti hin fakkaanne dubbiin gara tokkoon amantaadha gara tokkoon nageenya mataa ifiiti gara tokkoon jiruudha jechuudha jiruu amantaa dhimma amantaati akkasi beekuu qabdanii ulamaa'in teenya hawaasni keenya dargaggeessi keenya qeeroon teenya tokko taane tana firraa buqqisuu qabnaa nuti usnaan bakka waraabessi yuusuu bari waraabessi bakka takka nyaatatti torba abeetti Oromoon agabanii galammalee wanni takka wanni asii fuudhaniis hin jirtu kanaafuu wanni inni hawaasa kiyyaa dhaamu wanni ummata keenyaa dhaamu tokko ta'uu qabna wal jala deemuu qabna waliin mari'achuu qabna wal dhaga'uu qabna karaa seera qabeessaan karaa tarsiimoo qabuun tarkaanfatee gufuu tana buqqisuu qabna wanni hafe kun waa lulamee buqqa'uudhaaf deemaati duraanuu lafuma ol kaasuu qofa akka tokkummaan kaasnuu jaan walgahiin isaanii wal dhufuun isaaniitii fi wal waamuu isaaniitiif takka wanni isin booda fiddu hin jirtu wanni takka wanni isin sossootu hin jirtu yeroon amma keessa yeroo dimokiraasiidhaati yeroo dimokiraasii kana keessatti namni yeroo tana keessatti akkamitti sodaataa'u akkamitti hubachuu sodaata akkamitti haqarraaf duuba deebi'a kanaaf wahuma fedhanuu amma booda warra jiru miti warra biyya biraa jirullee yoo fidatanii wal mari'atan umaa takka illee fidan jee yaadu yeroo hundaa'u oggaa izaa ja'a alhaq wa zahaqa albaatil haqni dhufnaan baaxilli ni bada numa badanii hin jedhan obboleessate hayyee baarakallahu fiikum wajazaakumullahu khairan ustaaz waan kanarratti itti dheennaadhaan nullee wal quba qabaannaa wanta jiru nulleen hordofaa hawaasa keenya ni beeksisnaa isinillee waan kana nu dhaamu keessaniif jazaakumullahu khairan yeroo biraa walitti deebinaa horaa bulaa deebanaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته hayyoota hundeessee raadiyoo dandiyakaa dhugaadhaan kuukamee lammiidhaaf carraaqaa dhimma rakkoo sabaa bakka nyaatu hooqaa kanaaf jaallatamee raadiyoon dandiyakaa. Rediyon dandiaka wabi sababia umrinuf deresi menuf dagaisi Allah ya Rabbi ya